Hattoonni zagaagaa ofii isaanii badu jedheen malee isaan balleessuuf salphaadha jedhe hoogganaan ABO Jaalmarroo Dirribii marii dhiyeenya kana hooggantoota waraanaa wajjin godheen. Hattoonni zagaagaa eenyuun hoogganamu kan jedhu odeeffannoo keenya har'aa keessatti qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Rifandamii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Somaalee ji'a onkololeessaa bara 2004 gandoota 422 gidduutti adeemsifameen bantaan 80 ol naannoo Oromiyaa filatan. Rifandamiin sun hojiirra oole moo hin oolle gandoonni sunniin hoo maal irra jiru naannoo kamiin amma hoogganamaa jiru kan jedhu waan odeeffadhe qabaatanas gurra isin buusa. Mariin hayyoota Oromoo mata duree Abiyyi booda jedhuun gaafa guyyaa 19 bara 2025 YouTube Hon Conversation irratti akka gaggeeffamu ta'u dubbatan. Abiyyi booda jechuun maal jechuudha? Dhimma marii kana irratti qeeqxoonni mootummaa fi deeggartoonni mootummaa maal jedhaa jiru? Dhimma kana irratti odeeffannoo funaannadheetu jira. Badhaadhina odeeffannoo keenyaa keessatti kan isin biraan ga'u ta'a. Mootummaan Itoophiyaa kan badhaadhina jedhee of yaamu dinagdee biyyattii guutumaan guutuutti ni ajjeese jedhan warroonni keessoo mootummaa beekan. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dhimma laga Abbayyaa irratti ambaasaaddara Ameerikaa Finfinnee jiru wajjin mari'atan. Bakka gargaarsa nyaata Gaazaatti namoonni 20 ajjeefamanii jiru. Naannoo Amaaraa keessatti namoonni 9 hidhattootaan ajjeefamanii jiru. Kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan biroo qabannee isiniif dhihannee jira. Nageenya isin gaafachuun irraanfanne yooyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa gara guutuu odeeffannoo keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya. Laayikis ammuma tuqaa yaada keessanis gara koomentiitiin nuuf kennaa. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraa faartuudhaan affeerraa kenna. Mootummaan Itoophiyaa kan badhaadhina jedhee of yaamu dinagdee biyyattii guutumaan guutuutti ni ajjeese jedhan warroonni keessoo mootummaa beekan. Yaada nama kanaa dhageeffadhaa wajjinaa dhageeffanna. Yaadni nama kanaa maal jedhaa? Maal irratti kan xiyyeeffatedha? Yaadni kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu isinis yaada keessan koomentiidhaan naaf kennaa. Yaada kana wajjinaa dhageeffanna. Ikaanamiin teenyaa mu'ujizaadha malee tun agartee waan rabbiin ofii isaatii waan takka addunyaa irratti hin ta'in milkeesse malee waan nuti fi goone miti. Nutuu warri ikaanamii kana akkanatti bildi godhee jabeessee asiin gahe bareechisee biyya kana guddise. Amanuu hin dandeenye. Amanamuu hin danda'amu jedhee Abiyyi Ahmad. Bilisiginnaa tana irra deddeemuun gaariidha beektu. Faarsee bultoonni gaa amma of sabbaranii waan dubbatan wallaalanii waan isaan asii silaa nama amansiisuudhaaf halkanii fi guyyaa dubbatan. Inni achi jalaa diiga. Nuti dhugaa Oromoo dubbanna. Dhugaa hawaasaa dubbanna. Nama dhuunfaan faarsinu, paartii hin faarsinu, sirna agartee biyya bulchuuf faarsinu. Asoonni waan gaarii godhee waan gaarii goote jennaan. Yeroo hundumaa yeroo kamuu kan jiddu gala godhannu gammachuu fi gadda hawaasa keenyaa. Waan ta'eef paartii qaama kamittuu maxxannee tokko rukutu sababa tokkoon maletti nama xiqqeessuu nama qeequu ka jedhu hin qabnu jechuudha. Haala qabatamaan biyyi keessa jirtu maal fakkaatti? Inni ammoo mu'ujizaa jedha. Uummanni biyya sanii uummanni Oromoo dabalatee keessattuu Finfinneen kan riizoortiidhaan haguma Finfinneettuu bareechanii silaa abbootii qabeenyaa fi aangawooti mootummaa itti badhaadhu malan. Har'a aangawoonni mootummaa haala kam keessa jira? Jiruu akkam keessa jiraachaa jira? Badhaadhinni gara hongetti jijjiiramee even dalagdootummaan mootummaa hojjettoonni mootummaa haala kam keessa jira? Daaktaroota, profeesaroota, barsiisota, hojjettoonni mootummaa akka waliigalatti mee uummata dhiis. Hojjettoonni mootummaa haalli jiruuf jireenya isaanii ka amma keessa jiran maal fakkaata? Xiqqoo marraa dubbanna. Erga hojjettoota mootummaa jiruu isaanii irraa tuttuqnee miraakolii yookiin ammoo mu'ujizaa guddina ikaanamii Abiyyi Ahmad dubbannee booda haalli uummata keenyaa hoore ka warri mindaa nyaatu jireenya akkanaa keessa jiraatu uummanni keenya miskiinni qotee bulaanii jiraachuu dadhabe kasaamaa liqaa akka biyyatti jechuudha. Akka biyyatti addunyaan baankiin addunyaa irraa qabdu uummata irra fa'anii haala kamiin saamaa jiran. Faarsee bultoonni dhuguma agartee uummata kanaa quuqamanii
faarsee bulaan Harargee, faarsee bulaan Arsii, faarsee bulaan Jimmaa, faarsee bulaan Oofo, Booranaa, Gujii fi hunda isaanii naa tuqe. Dhuguma kutaan isaan keessaa bahan qanani'anii jiraachuu jiranii. Dhuguma quufanii isaan ammoo uummanni isaan keessaa bahan dhuguma badhaadhina bilisiginnaa kanaan jiraatanii misoomanii haala gaariin jiraachaa jiranii. Maaltu isaan dubbisa? Maaltu isaan akkanatti cinqeetiin badhaadhina namichaa faarsan? Namichuu kan riizoortii fi waan adda addaatiin if marsee jiraachuu hin dandeenye. Badhaadhina. Badhaadhinni hongetti deebi. Wallahi badhaadhinni hongetti jara keenya. Hongetti. Dhiyeenya kana paarlamatti Abiyyi Ahmad miraakol jechuun isaanii yaadatama jechuudha. Miraakol. Mu'jiza. Guddina. Biyyi badhaate. Dhuguma biyyi badhaate moo isatu badhaate? Kan badhaate biyya moo isatu isa? Kaadiree muraasa moo biyya guutu? Isinii galaan. Erga inni miraakoliin biyyatti agartee dhufe mu'jizan jijjiirama biyya teenya jijjiirama fidde jijjiirama nuyyuu kan agartee hojjanne amanuu dadhabne erga inni jedhee mee hojjettoota mootummaarraa kaanaa hojjettoonni mootummaa akkamitti jiraachaa jiran? Hojjettoonni mootummaa kan Finfinnee qofa keessa jiraatan. Galatoomaa ulfaadha. Hojjettoonni mootummaa kan Finfinnee keessa jiraatan haala kamiin jiraachaa jiran jara keenya kan silaa mindaa nyaatan laal. Mindaa nyaatanii mootummaa dalaganii warri silaa badhaadhuu qabu isaanii uummataa miti. Warri agartee jijjiiramni mu'jizaa kan itti dhufe warri jijjiirama mu'jizaa fideefi ka keessatti jiraatee ittiin badhaadhuu qabulleen silaa hojjettoota mootummaarraa jalqaba silaa laal. Keessattuu handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee gudditti jechuudha. Magaalaa Finfinnee gudditti isaantu silaa badhaadhee jiraata jechuudha. Mee hojjettoota mootummaarraa haa eegallu. Akkamitti jiraachaa jiran? Hojjettooti mootummaa kana dura bara agartee TPLF irraa hagardhatti mindaan isaanii akka waliigalatti hin jijjiiramne. Waanuma dur TPLF baaftuuf baasaafii jiranii jechuudha. Mindaan kaleessa isaan argatanii fi jiruun kaleessa ikaanamiin biyya sanii kaleessa turtee fi ta'arra turte maal fakkaatti? Kaleessa wayyaa turte, daalarri bareedaa ture, ikaanamiin biyyaa wayyaa ture, qotee bulaan saamicha irratti geggeeffamaan turre waan qotateen magaalaa geessee oomishee magaalaa geessee ittiin jiraachaa ture, biyyallee ikaanamii biyyaallee guddisaa ture jechuudha. Laal biyya Itoophiyaa tana biyya jiruu yoo qaalo'ittes mindaan hojjettootaa waliin ol hin deemne waliin madaalle. Biyya fokkattu sirni badaan inumaayyuu irratti dabalee jiruu qaalesse saamicha biyya irratti geggeessaa jiruun biyyi waan jiraattuun dhabdee waan ilmaan itti guddifattu dhabdee har'a rakkoo hamaaf saaxilamte even hojjettooti mootummaa jechuudha. Hojjettooti mootummaa yaa nafsi yaa rabbi jechaa jiran jechuudha. Yaa nafsi. Okay. Mindaan bara TPLF waggaa 35 seeraan labsee lafa kaa'e mindaan hojjettoota har'allee bakkuma isaan jira jechuudha. Jiruun har'a biyya sanii har'a akkam jirti? Namichi akka biyya waggaa 7 guutuu biyya shororkeessee biyya kaaniif kaan waliin dhahuudha. Lola keessoo sababa lola keessootiin ikaanamiin cabde. Jiruun qaaloytee har'a uummanni jiraachuu dadhabe jechuudha. Hojjettoonni mootummaa duuba amma waan qaanyii waan saalfii namatti ta'u. Hojjettoonni mootummaa har'a haala hamaa keessa jiran jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa yaadicharraa akka waa hedduu baratan abdii qabna. Ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Gara odeeffannoo itti aanutti isin dabarsina. Isinis laayikii fi sheer akkasuma yaada keessan barreessuu hin irraanfatina. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsaa isinis hamma xumuraatti tura.
Giddugaleessa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun gareen samichaa fi namoota nagaa irratti ajjechaa raawwatu jiraachuu wagganaan ABO Jalmaroo Dirribaa dubbate. Gareen kun kaayyoon isaa guddaan ergama diinaa galmaan ga'uudha jedhe. Gareen kun mootummaa bilisiginnaatiin kan bobbaafame yoo ta'u akka Jalmaroon jedhetti garee kana balleessuudhaaf salphaadha. Ammaaf garuu ofiyyuu of balleessa jechuudhaan dubbatee jira. Gareen diinaan ajajame waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun yakka saamichaa fi ajjechaa raawwatu kun naannoo waraanni bilisummaa Oromoo jirutti yakkoota kanneen akka hin raawwanne Jalmaroo Dirribaa dubbatee jira. Gareen hayyoota Oromoo mata duree Abiyyi booda jedhuun kan YouTube konferensiin irratti gaggeeffamuuf ta'u irratti mormitoonni mootummaa gammachuu isaanii ibsataa jiru. Akka namoonni hedduun jedhaa jiranitti kun waan guddaadha. Waan uummanni Oromoo baroota dheeraaf gaafataa ture. Akkanatti deemnaan ni milkaa'u shakkii hin qabnu. Aduun bilisummaa dhiyaatte fakkaatti jechuudhaan gammachuu isaanii ibsataa jiru. Deeggartoonni mootummaa garuu faallaa kanaatiin YouTube irratti mootummaa jigsuun hin danda'amu jechuun dhaadannoo isaanii ta'ee jira. Haa ta'u garuu mootummaa burjaajii hamaa keessa akka jiru dhagahamaa jira. Kanaaf immoo ragaan marii biyyoolessaa kana dura hayyoonni Itoophiyaa gaggeessan irratti mootummaan YouTube cufuun isaa ni yaadatama. Abiyyi booda jechuun kufaatii sirnichaa booda jechuudha. Yoo Abiyyi kufe biyyattii waliin akka hin kufne maal godhuu qabna dursine jechuudha. Kun immoo mootummaan kufuuf qarqara irra akka jiru mul'isa. Mariin kun YouTube konferensiin irratti kallattiidhaan kan gaggeeffamu yoo ta'u guyyaan isaa gaafa guyyaa 19 bara 2025 ji'a kana keessa jechuudha. Naannoo Amaaraa godina giddugaleessa Gondaritti haleellaa hidhattoonni raawwatanii namoonni 9 ajjeefaman daa'imman dabalatee namoonni biroo 6 kan butaman yoo ta'u maatiin miidhamtootaa fi aangawoonni yaada BBCf kennaniin haleellaan kun iddoo addaa uummata qeemaante ta'e Godoo Moolitti jedhamutti raawwatame. Haleellaa kanaan kan himataman hidhattoota faannooti. Hidhattoonni faannoo kunniin wixata darbe aanicha keessatti ganama barii naannoo sa'aa 12 irraa eegalee haleellicha raawwachuu jiraattonni 5 himanii jiru. Jiraattonni naannichaa haleellaa kanaan ijoollee dubaraa 2 jalaa miidhaman luba Mikaa'el Amaalukuu jedhaman ganama wayitaa dallaa horii saaqan sagalee dhukaasaa dhaga'uu himanii jiru. Erga pirezidaantiin Ameerikaan Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsaa akeekuun dubbatanii booda ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadara USA Finfinnee jiru waliin mari'atan. Pirezidaantiin USA guyyaa wiixataa wal dhabdeen hidha haaromsaa Itoophiyaa fi Misir gidduu turuun akka hiikamaa jiru dubbatanii turan. Gama kanaan pirezidaantiin Misir dhimma Abbayyaa irratti waliigalteen akka taasifamu yaada Tiraamp dhiheessan akka deeggaran himanii jiru. Tiraamp booda kana walitti aansuun USA'n hidha kana mallaqaan deeggartii kan jedhanii fi dhimmoota falmiisaa kan biraa dubbatanii jiru. Ta'us dhimmoota kana irratti gama mootummaa Itoophiyaa irraa wanti ammatti ifatti dubbatame hin jiru. Bakka raabsaa gargaarsa Gaazaatti namoonni walitti baay'achuun wal dhiibuun namoonni 20 ajjeefamuu gareen gargaarsa namoomaa Gaazaa himee jira. Dhaabbanni garee gargaarsa namoomaa Gaazaa kan Ameerikaa fi Israa'eliin deeggaramu wiirtuuwwan raabsaa gargaarsaa kan kibba Gaazaa keessaa tokko taatee gaddisaa jechuun ibsa mudachuun namoonni 20 du'uu isaanii ibsee jira. Rifarandamiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Sumaalee gidduutti onkololeessa bara 2004 gandoota 422 keessatti adeemsifameen dhibbantaa 80 ol naannoo Oromiyaa filatan. Haa ta'u malee naannoo Sumaalee lafa Oromoo karaa rifarandamiitiin dhiibee humna qawweetiin fudhachuuf tikfattoota hidhachiisee hidhattoota meeshaa waraanaa ammayyaa hidhataniin deeggaree uummata Oromoo godina Baalee, Booranaa fi Harargee keessatti daangaa irraa buqqisuu lafa Oromoo qabataa ture. Rifarandamii onkoleessa 24 bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adeemsifameen booda gandoota Oromiyaa jalatti akka bulan filatamanillee humnaan qabatan. Sana bira darbee gandoota hedduu mu'iyyalee hanga Cinaaqsan Dirree Dawaadhaa hanga Mi'eessootti qabatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannan ganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskraayibiin godhin sabskraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.